Ashama akkam jirtu kabajamtoota maatii Yookoo Dooktar har'a infekshiniin ujummoo fincaanii maali? Akkamitti namatti dhufa? Maalirraa ka'ee dhufa? Maaltu saaxila nu baasa kan jedhu waliin ilaalla. Nu waliin turan affeerraa keenya. Chaanaalii Yookoo Dooktariif keessummaa kan taatan subscribe, like gochuun akkasuma immoo share gochuun maatii keessaniin ga'aa isiniin jenna. Yaada yoo qabaattan komentii irratti nuuf qooda. Akkasumas gaaffii waa'ee fayyaa qabdan kamiifuu 724 irratti bilbiluun dooktaroota keessan mariisisaa. Galatooma senis gatiin affeertaniif maqaan koo Dr. Ibsaa Dhaabaan jedhama. Kanan dhufe hospitaala Xuqur Ambassaa irraati. Kutaa baqaqsanii yaaluu kaleef ujummoo fincaanii irraati. Barataa specializationii waggaa 3ffaadha. Infekshiniin ujummoo fincaanii maali? Maaltu saaxila nu baasa? Yoo yaalamuu baate yoo rakkoo akkamii nurraan gahaa? Yaalli saawoo kan jedhu irratti hospitaala speeshaalitii waliigalaa Xuqur Ambassaa barataa speeshaalii baqaqsanii yaaluu kalee fi ujummoo fincaanii waggaa 3ffaa kan ta'an Dr. Ibsaa Dhaabaa waliin turtii taasisneerra nu waliin tura. Infekshinii ujummoo fincaanii gaafa jennu jalqaba kan nuti hubachuun nurra jiraatu sirna qaamaa keenyadha. Ujummoon sirni fincaanii kalee lama jira. Karee lamman kanarraati ujummoon fincaanii karee lamman kanarraati gadi buusee gara naannoo afuuffee fincaaniitti kan geessan jiru. Afuuffee fincaanii erga gadanii booda fincaanni afuuffee fincaaniitti erga kuufameeti gara bakkeetti kan inni ba'u immoo tuubboon adda biraa yookaan immoo ujummoon adda biraa afuuffee fincaanii irraati gadi baasu immoo yuureetiraa kan jedhamu jira jechaadha. Kanaafuu infekshiniin karaa kanarratti uumaman kalee irrattis haa ta'u yuureetar kan nuun jennu ujummoo fincaanii kaleetii gara afuuffee fincaaniitti gad geessus haa ta'u isaaniiti alattis gara bakkeetti kan baasu tuubboo yuureetiraa jennu irrattis kan uumaman yoo ta'e infekshiniin achirratti karaa kanarratti uumaman hundumtu infekshinii ujummoo fincaaniiti kan nuti jennu jechaadha. Waa'ee infekshinii ujummoo fincaanii osoo ibsin ujummoon fincaanii eessaa ka'a? Maali kan jedhu hubachuutu nurra jira jedhu Dr. Ibsaan. Infekshiniin ujummoo fincaanii kan kaasan wantoota adda addaadha. Baay'inaan ascending route kan nuun jennu infekshiniin karaa bakkeetiin qaamni saalaa speeshaalii dubartoota irratti yookaan shamarran irratti bakki sagaraan ba'uu fi bakka fincaan ba'u qaawwi lamanuu baay'ee walitti dhiyoo gati ta'eef baakteeriyaan salphaatti yookaan immoo orgaanizimoonni adda addaa bakka sagaraan ba'u irraati gara tuubboo fincaanii yookaan immoo ujummoo fincaaniitti galuudhaan sana booda afuuffee fincaanii seenuudhaan infekshiniin akka inni uumamu godhu jechaadha. Baakteeriyaan baay'inaan kana godhu Escherichia coli jedhama. Baakteeriyaan kun baay'inaan sagaraa keessatti kan argamu yeroo ta'u salphaatti achi ol seenee dhaqee qaama afuuffee fincaaniitti dhaqee maxxana jechaadha. Yeroo qaama afuuffee fincaaniitti maxxanu inflaameshiniin adda addaa akka inni uumamu gochuudhaan infekshiniin akka inni afuuffee fincaanii keessatti uumamu godha. Kanaanis namni tokko akka inni infekshinii ujummoo fincaanii godhatu godha. Adda biraa dhiigaan illee dhiigaan kanan jedhu namni infekshinii adda biraa qaama isaa keessatti qaba yoo ta'e infekshinii hamaa kan tiruu ta'uu danda'a, kan onnee ta'uu danda'a, kan garaacha keessaa ta'uu danda'a. Kun infekshiniin kuni sadarkaa olaanaa irra gaafa ga'u dhiiga keessaatiin baakteeriyaan dhaqanii sakatta'uudhaan gara naannoo kaleetti illee yeroo manca'an infekshiniin kaleen akka inni uumamu gochisiisuu danda'u. Adda biraan naannoo kalee sirna qaamotaa jiran irraati. Marrummaan furdaa ta'uu danda'a, qoshti kan nuun jennu ta'uu danda'a. Achirraati infekshiniin naannoo sana jiran illee gara kaleetti yoo deeman salphaatti akka namni tokko infekshinii kalee yookaan immoo ujummoo fincaanii uumu godha. Garuu baay'inaan parsantii baay'ee kan qabatu kakkan sala jedhee sagaraarraati baakteeriyaa dhufurraati Escherichia coli kan jedhurraati ol ba'uudhaan ascending route yookaan immoo ol ba'uudhaan namni tokko akka inni infekshinii ujummoo fincaanii godhatu godhata uumaa jechaadha. Amma immoo mallattooleen infekshinii ujummoo fincaanii maali kan jedhu walii wajjiniin haa caqasnu. Mallattoon infekshinii ujummoo fincaanii kuni tokko namni tokko fincaan isaan gubuu fincaan dafee dhufuun kuni
hamma fincaanilee qabachuu dadhabanitti ta'uu danda'a. Bifti fincaanii isaanii jijjiiramuudhaan. Bifti fincaanii kun kan jijjiiramu gara diimachuutti ta'uu danda'a, gara bicaa ta'uu danda'a, garuu amma foolii fidutti illee ga'uu danda'a. Kun gaafa ta'u milikkita infekshinii ujummoo fincaaniiti. Kan biraan handhuuraa gaditti dhukkubbii yeroo namoonni qabaatan kunis milikkita gara infekshinii ujummoo fincaanii ta'a. Mudhii kanaan karaa lachuutiin jechaadha. Bakka kaleen keenya argamu irratti yeroo dhukkubbiin jiraatu mudhii kanaan dhukkubbiin gaafa gadi faca'u namoonni akka isaan infekshinii ujummoo fincaanii qaban agarsiisa. Kanarra darbee yoo sadarkaan isaa olaanaa ta'aa deemate namni qaama gubaachuun qabaata, mataa dhukkubbiin hin jiraata, qorra jechuun isaan irratti jiraata, amma qaamni isaanii hirkifatutti ta'uu danda'a. Mataa dhukkubbii kun gaafa irra ga'ullee namoonni rakkina akka inni yookaan immoo milikkitoota infekshinii ujummoo fincaanii akka ta'e hubachuudhaan gara mana yaalaa deemutu isaan irraati eegama jechuudha. Infekshinii ujummoo fincaanii kan kaasan yookaan sababa kan ta'an maali? Akkamittiin infekshinii ujummoo fincaanii kun nama qaba? Infekshinii ujummoo fincaaniif kan nama saaxilan baay'inaan infekshinii ujummoo fincaaniin dhiiraaf durbarratti gaafa parsantaa isaa ilaallu kan durbatti irratti argamu harka 4 irra caalaa argama, dhiira caalaa. Sababiin isaa kunis maaliifidha? Dubartoota yookaan immoo shamarran irratti tuubboon fincaanii kan afuuffee fincaaniitii gara bakkeetti baasu sun gabaabaadha. Adda biraa immoo qaawwaan fincaanitti fincaanii fi qaawwaan sagaraa itti baamu walitti baay'ee dhiyoo gatii ta'eef baakteeriyaan salphaatti akka inni ol seenu gochisiisuu danda'a. Kanaan walqunnamtii boodallee amala dafanii qaama dhiqachuu yookaan immoo naannoo qaama saalaa dhiqachuu dhabuurraan kan ka'e infekshinii ujummoo fincaanii akka inni dhufu ta'uu danda'a. Ijoollee irratti kan inni hammaachuu danda'u dhalootaan yookaan uumamaanii haalli uumama kalee yoo sirrii ta'uu baate ujummoon fincaanii haalli uumama ujummoo fincaanii sirrii miti yoo ta'e infekshinii ujummoo fincaaniitiin nama saaxiluu danda'a. Kana irratti dabalatammoo namoota dhibee sukkaaraa qaban, dhaboota kaansarii adda addaatiif saaxilamanii jiran, umuriin isaanii kan deemee jiru, namoota kalee isaanii yookaan afuuffee fincaanii keessatti cirrachi yeroo uumamu kunis infekshinii ujummoo fincaaniitiif nama saaxiluu danda'a. Infekshinii ujummoo fincaanii irra caalaatti dubartootatti baay'ata. Sababni isaa maali? Malli ittisa isaa maal fakkaata kan jedhu ammas Dr. Ibsaa waliin haa hordofu. Kun egaa deddeebi'anii ujummoon fincaanii infekshinii ujummoon fincaanii kun mul'achuun recurrent UTI jenna. Kunis namni tokko ji'a 6 keessatti al 2 yookaan immoo waggaa tokko keessatti al 3 infekshinii ujummoo fincaanii yaalii godhameen argame yookaan kaalcharii guddifamee baakteeriyaan guddifame kaalcharii fincaanii keessatti yoo argame namni tokko recurrent UTI yookaan immoo deddeebi'amee kan nama qunnamuu danda'u infekshinii ujummoo fincaaniitiif saaxilameera jechuudha. Kun egaan maaliif shamarran yookaan immoo dubartoota irratti argame yeroo jennu akkan sila kaasee turre tokko sirna uumamaa isaaniitiin bakka sagaraan ba'uuf bakka fincaan ba'u walitti dhiyaachuun isaa kun salphaatti baakteeriyaan akka inni ol deeman gochuu danda'a. Xiqqaachuun yookaan immoo ujummoon fincaanii kan afuuffee fincaaniitii gara bakkeetti ba'u sun baay'ee gabaabaa ta'uun isaa kun baakteeriyaan salphaatti akka inni afuuffee fincaanii galu godha. Amaloota adda addaallee ta'uu danda'a. Quunnamtii booda amala dafanii qaama dhiqachuu dhiisuu. Kun afuuffee fincaaniif akka inni nama saaxilu godha dubartoota irratti. Kan biraa immoo hoteelallee ta'uu danda'a, istiimii adda addaa, jaakuuzii kan jedhaman kana keessatti koman baazii yookaan immoo wal duukaa yeroo fayyadamanii baazii ta'anii keessatti dhiqatan sana keessatti baakteeriyaan salphaatti akka inni ol seenu gochuudhaani
infekshiniin kun deddeebi'ee akka inni uumamu isaan gochisiisuu danda'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya infekshiniin ujummoo fincaanii maali? Sababni ka'umsa isaa maali kan jedhu waliin ilaalleerra. Kanatti aansuun ammoo yaalli infekshinii ujummoo fincaanii maal fakkaata kan jedhu waliin haa caqasnu. Yaaliin infekshinii ujummoo fincaanii jalqaba akkamittiin akka nuti diagnoos yookaan immoo dhukkuba sana bira ga'u baruutu nurra jiraata. Kunis yaaliin kun fincaan irratti kan nu goonurraati yaalii goonurraati laaboraatoorii godhamurraati kaalchariidhaan yookaan baakteeriyaa sana guddisanii ilaaluudhaanii kaalchariidhaan sirriitti ilaalamuu danda'a yookaan immoo salphaamatti infekshinii ujummoo fincaanii kan baramu laaboraatoorii irratti yuuriin alaayisii kan nu jennu mirmara fincaaniitiin gochuudhaanis adda baasuun ni danda'ama jechaadha. Kanaan yoo adda baasamee akka ujummoon fincaanii jiru infekshiniin ujummoo fincaanii jiru yoo barame sadarkaan irra jiru murteessaadha. Yoo sadarkaan isaa gadi aanaa ta'e kiniinaan qofa kan kennamuun salphaatti guyyaa 5 amma 7 guyyaa 7 amma 10 kan kennamuun namni tokko yaalii kan argachuu danda'a. Yoo garuu sadarkaan isaa baay'ee ol ka'aa ta'e namni sun infekshiniin isaa amma kan kaleetti ka'e umuriin isaanii kan baay'ee ol deemaa ta'e dhibee sukkaaraa kan qaban yoo ta'e dhukkuba dandammachuu namoota hin dandeenye yoo ta'an ciisanii akka isaan ilaalamanii fi karaa marfeetiin karaa hidda dhiigaatiin kan kennamuun qorichaan yaalamuutu isaan irraati eegama. Dhumarrattis dhibee infekshinii ujummoo fincaanii kan ofirraa ittisuu dandeenyu jedhu Dr. Ibsaan. Baay'inaan bishaan dhuguudhaan. Bishaan amma dhugneen qaama keenya keessa jiran baakteeriyaa kana dhiqanii akka inni karaa fincaaniitiin bahu gochisiisna. Fincaan dafanii fincaa'u. Kunis otuu fincaan hin qabatiin turuun gargaarsa godhaa jechuudha. Fincaan yoo garmalee qabannee turre ta'ee baakteeriyaan ujummoo fincaanii yookaan immoo afuuffee fincaanii keessatti taa'uudhaan walhoraa deemuu jechaadha. Yeroo walhoraa deeman dhaqanii afuuffee fincaaniitti maxxanu infekshiniin dafee akka inni uumamu godha. Garuu namni tokko dafee fincaa taanaan fincaan hin qabatu taanaan salphaatti infekshiniin akka inni dhufne godhaa jechuudha. Adda biraa qo'annaan adda addaa kan agarsiisan kiraanbeerii juus kan jedhamu jira. Kiraanbeerii juusii kana yoo namoonni illee fayyadaman suppermaarkeetii adda addaatti hin jiraatu infekshinii ujummoo fincaaniitiif akka inni hin dhufne yookaan ittisuu ni danda'ama. Kanarraan kan hafe namoonni yeroo kaateetarii fayyadaman umuriin isaanii kan deeme dhiirota ispeeshaalii waggaa 55-60 ol ta'anii piroosteet kan jedhamu jira afuuffee fincaanii gajjallaatti kan jiru. Kun gaafa guddachaa deemu fincaan akka inni hin baane dhowwuudhaan fincaan namni tokko garmalee akka inni qabatee turu godha. Kunis infekshinii ujummoo fincaaniitiif nama saaxila gatii ta'eef namoonni rakkoo akka kanaa qaban dafanii gara mana yaalaa deemuutu isaanirra jiraata. Namoonni kaateetarii fayyadaman rakkoo adda addaatiif ta'e rakkoo niirooloojii, narviitiin, rakkoo sukkaaraatiin adda addaa ta'uu danda'a. Namoonni kaateetarii fayyadaman illee kaateetarii isaanii dafanii torban 2 irraa jijjiirsisuutu isaanirra jira. Torban 2 yoo baay'ate isaa gaditti akka inni jijjiiramudha kan gorsi kennamu. Egaa kabajamtoota maatii Okkoo Dooktar sagantaa keenya irraa barumsa guddaa argattaniittu jennee yaadna. Hanga xumuraattiin waliin turuu keessaniif galata guddaa qabdu. Chaanaalii keenyaaf keessummaa kan taatan subscribe, like, share gochuun maatii akka taatan isin affeerra. Akkasumas gaaffii waa'ee fayyaa qabdan kamiifuu 724 irratti bilbiluun dooktara keessan mariisisaa. Kan isin waliin turre qopheesse kan isiniif dhiyeesseen Daraartuu Bushaa, ogeessa kaameraaf qindeessaa suur-sagalee Geediyoon Mikaa'el waliin ta'uun qophii biraan hanga wal arginutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a.